ulfaatuu sanirraa kan ka'e taaftee immoo itti dabalaatumaan deemee dhibee. Sababa ijoollee guddisuu kana yeroo malee itti ta'aa jirti. Shamarri haadhaaf abbaan irra hin jirre dhiisisii haadhaaf abbaa qabdu isin rakkattu. Ijoolleen teessan haadhaaf abbaan bira jiraachuu baattillee guddisa keessanii haafizallee. Akkan wallaalee jabadduudhaan of duuba ijoollee. Aadaa isaan akka ajalli itti deemaa jiru argan. Shamara takka rakkoo akkamitti mudata addatti akka shamaraatitti jechaadha. Haadhaaf abbaan irra hin jiru. Achinna argan wallaahi hin gammadanii. Guyyaa har'as sagantaa Raahuu Shoo keessummaa addaa seenaa addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa kana qopheessuun keessan faana jiru ana Raahuu Sheekaatiin sagantaa seenaa addaa seenaa waan guddaa irraa biratti hin jennee yaadne isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerra keenya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baganagaan gara studio keenya dhufteeni. Baganagaan eedani. Sagantaa keenya irraa jalqabuun irratti hordoftoota keenya nagara. Abbaa kiyya Shaabulaatiif Shaaburabbii irraa maqaa Aminaa jedhamu naannoo Kaartumee. Aminaa jedhama Oromiyaa godina Baalee magaalaa Alitti dhaladhe. Maatiin kiyya daa'imummaa kiyya barumsa diinii fi duniyaa wal faana nama barsiisaa ture. Barumsa diinii hadiisa kitaabota garaagaraa dabalatee naqaraasanii jiranii waggaa 9 yeroo ta'u keessatti barumsa duniyaa dammoo itti fufeetuma barataa jira. Hawaasa kiyyas iddoowwan dhaabee ittiin tajaajilaa jira. Kan barattiin ittiin tajaajilaa jirtu jechuudha. Abbaan kee nama guddaa fi alama guddaa ta'uu isaanii dhagahee jira. Waan isaan irraa dhiqishu. Abbaan kiyya Shaabulaatiif Shaaburabbii imaama masgiida Ridaa turani. Magaalaa Alii keessatti imaama masgiida Ridaati. Alima guddaadha Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Lubbuun isaanii hin jirtu darbanii jiranii erga darbanii waggaa 12 keessa jiran Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Aminaan yeroo jirtu. Inni heerumne. Yeroo baay'ee namni baay'een hin dhufa hin diddii toliin hin jirtu waan jedhu hidhagee jira. Sababni isaa maali? Sirriidha. Sababa guddaa qaba. Seenaa hedduu qaba. Seenaa kiyyarraa seenaan kiyya dhibaa ta'us uumaatiifitti xiqqoo irraa dubbachuun fedha. Haadhaaf abbaan keenya kan irraa darban nuyi mana lama qabanii nuyi maatii 14 irraa darbanii gara mana haadha kiyyaa haati lamaffaadha. Nama 9. Ani haadha kiyyaa fi intala hangafaati. Yeroo ani kutaa 8 ta'u jecha yeroo isaan ji'a 7 walirratti du'an ummaan tiyya osoma baradhu yeroo daa'immaa kiyyatti dhukkubsatti isii du'aan osoo eeganii jechuun osoma of beeku osoma wallaalirra jiru yoo kan dhukkubsadha akkuma isin dhukkubsattu beekaa niyyuu isii fayyaa yoo arganii hin beeku dhibee onnee dhukkubsatti dhibeen sun osoma akkasii dhukkubsattu badha duutii boduutii jedhanii osoo eeganii isaan jiranii osoma isaan jiran itti gaafatamummaa mana keessaa hangafaan taatee sirra itti gaafatamummaan jechuun jiruu isii silaa walii qabdii isiin silaa jiraachuu qabdu kanatu tajaajilaa ture. Akka umriitti sa'aatii ijoollee keejii seensanirraa jecha aga sa'aatii kan amma gahee kanatti maatii kan to'atu ana ummaanti ima ciistii dhibee onnee jechuun ba'aan ulfaataadha. Akkasumatti badadamaa maal jedhaa yeroo irraa gaggalu waan tokko illee nu gargaara. Nullee akkasitti gargaaraa ijoolleen mana kaanillee jirti shamarreen jirti isiidhaan illee wal daggafanii akkasitti wal gargaara. Suma akkasitti deemaa jiranu kan kutaa waggaa 5 yeroo ta'u kilaasii kutaa tokko na seessanii baradhaa akkasumatti tajaajilaa waan isii barbaachisu waan tokko godhee fi qaraatiifillee fi barumsallee deemaa osoo sa'aatii hin dabarsine osoo hin hafne jecha ture. Suma akkasitti deemaa jirru yeroo kutaa 8 gahu abbaan kiyya maa dhufanii dhukkubsatanii fayyaa qabanii haalli masgiidaatiin nagaa qabanii takkaa dhibee isaanii hin dhageenye haga waliin jiraannetti waggaa hagasii keessatti jecha duubaa dhufanii du'anii Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Abbaa keessatti dura osoo umma du'aaf eeganii abbaan keenya dursanii du'an. Namni dhukkubsatu namni wannaa jedhu ummaadha waan ta'eef namni hunduu hin beeka yaala argachuu dadhabee dhibeen isaanii
fayyuullee hin dandeenyu akkasumatti turtii san keessatti duubaa dhufanii isaan amrii rabbii irra geettee rabbi rahmata isaanii haa godhu maraafuu nama kanatti amma rifaatuu sanirraa kan ka'e taaftee ummaa itti dabalaatumaan deemee dhibee akkuma itti fufeen yeroo ji'a torba gahan ummaan irratti dabalaman jedhanii ani yeroo sanitti waggaan kiyya naannoo waggaa 12-13 akkasiin ta'a wallaalummaan nuti jira ijoolleen anaa gadi amma ijoolleen namni torbaa anaa gadi ijoollee 9 haadha kiyyaaf jechaadha ijoolleen tun mucaan ammoo yeroo isaan irratti du'anii tokko hin daa'iman harmaa hin qabannee mucaan sun bakka hin daa'ima san amma waan godhamne manni galteen tun galtee jennaan ijoollee tanaan guurannaa guddisnaa jedhanii firoottan. Rifaatuun akkam ture yeroo sanitti ji'a torba walirra turanii haadhaaf abbaa keessan dhabuun akkam ture yeroo sanitti maaltu isin dhaga'e? Rifaatuun mana yaalaa fa'aa deddeemanii oma deemanii galan seenan malee iddoo akkasitti akka amma nutti dhagahamee jecha sadarkaa kana gennee nu dhagahamee nu dhandhamtee hidhaan hedduu nurra gahee kana osoo hin ta'in yeroo sanitti wallaalummaallee waan nutti jiruuf du'a kanallee waan isaa waan hin beekneef oma deemanii galan nutti fakkaata eegaa turre dhaabbamuun amma barriin teenna bakka lamaan baasti masgiida baastu jira achiin waan dhufan jennee fa'aa eegaa turre achiin seenan yeroo baay'ee ummaan dammoo mana yaalaarra deddeemanii maal jedhanii hin dhufun bakka jenneetiin hin dheenye. Manni martuu nima eega hanga guddaan bootti jecha suma akkasii eeganii eegasii ijoollee tana akkas jennaan bakka guyyaa sanitti garuu waan akka kiyyatti natti dukkanaa'ee waa hedduu wajjin wannaa jedhee xiqqeenya kiyyaan wannaa jedhee natti dhagahame xiqqittii takka jira tadhumaa takka isii namni fuudhee wayituma san jecha barumtaa sanii fuudhanii lixanii taaziyaan akka har'aa ta'e wayita'ummaan irra dabalaman kana jecha Guddisuuf fuudhanii lixaniin ummaan dammootu lafa dura amaanaa ijoolleen xiyyaa akka na jalaa hin baraatuuni naan jedhanii turan maal godhamaa jira wallaalummaan jira isaan maal godhamaa isin irra jirtanii garan baraatu itti an adaa isaan akka du'aaf wannaa jiran ofi beekanii jiran an dammoo naa galaan jiru wallaalummaan jira akkas jedhanii isaan suuraa wayii waliin kaan jedhanii guyyaa san suuraa maatii kenna hundayyuu waamanii jechaadha ijoollee isii marayyuu waamanii warra achi jiru bakka takka kaanii 15 osoo hin turin suuraa san kaanii daada kanallee naan tuqanii aadaa isaan akka ajalli itti deemaa jiru argan nu ammoo hin beeknu bakka qalbimaaf fa'a akka nutti hin dhagahamne fa'a waa jejjedhan fa'a akka nu wal jabeessinuuf fa'a kun ijoolleen xixiqqoo edaadhaa miree waggaa waggaan sun kun daa'imu kaan irratti daa'an kun daa'imu kaan waltumti saniif fa'a nun jedhan jennee jedhee ani akka kiyyatti fudhadhe yeroo 15 ga'u yaada kanneen naan tuqanii suuraa kaanii maal jennee isaanillee hin du'anii achi mucayyootiif jedha fuudhanii deemanii galgala wayita ijoollee cheek godhu hin jirtu keessa guyyaa hin agarreeti guyyaa ani rafaa oolan guyyaa dhukkubee jecha iji nan argitu dukkanni na bu'ee jecha wannaan narra deebi'ee iji nan argitu rafaa ture galgala akkasumatti tattaafadhee suma iji na wannaa jettu laalee wayita gaafadhu akkana yeroo fuudhee deemee akkam jedhee galgala saniin gasilaa dhaqee fuudhu makiinaan hin jiru halkanillee bakka fagoodha dhaqeetiniin fuudhee deebisee mucattisan taawusan balaan guddaan ga'ee balaan guddaan ummanni wal wannaa jedhee ummanni wal fixee akkamitti akkana dalaydii nu waa wannaa fuunee maali ani kanatti jiru amaanaa sanii ijoolleen akkana jaraan baraatan har'a baatee naan ijoolleen bor iftaan waan nuti eegutu akka hin jiru maaliif ree amaanaa jechuun gaara ulfaata hedduu ulfaataadha amaanummaa isaan naan jedhan saniif haga har'aatitti jechaadha amaanaa isaanii sanirra dhaabadhe ijoollee tana haga danda'een humna kiyyaan godhuufillee qabaadhu yaadaanillee qaamaanillee ta'e yaadan ta'e yoo bira dhaabadhe gahaadha jedhee sababa turtiin kiyya heeruma ati kaafte saniif jedha sababa ijoollee guddisuu kana yeroo malee turte ta'aa jirte jechuudha egaa seenaa keenya kaasuun hin oolin sibiil keessa osoo deemtee osoo naaf kaaftee natti tola waan achirraa ijoolleen ittuma fuftee anillee barumsa kiyya hin dhiisne haadhaaf abbaa kiyya dhabe jedhee rakkanne jedhee waan tokko jedhee hin dhiisne itti fufee ijoolleen hin seentee wanti isaan hin seenne barumsa. Barsiisansi qofa barataa. Ani waggaa 5 na seensanii ansala waan si ajaa'ibu keessaa seenaa kiyya keessaa waan jedhan daftara kana beeksii jala kaadhii gala kilaasii tokko na seensan jecha dhaabbattu na fide gurra kana qabadhu naan jedha gurra kana qabachuu miittuun karoorsa boorsaa baasii jala kaadhii gala ganama ittiin deemu kilaasii afurfaadha achii faana fuudha buna barsiisaan dhaqeetiin torbee guutuu gurra nu qabsiisee barsiisaan lammata kilaasii kee wallaaltaa yoo wallaaltaa saawwatumaa sanii kutaa kiyyayyuu milikeeffachuu jalqabe akka amma ijoolleen barumsa keejii fixxee maal jettee kilaasii tokko jalqabe kana achitti fidhee bakka silaa keejii seenu achi
manuma barumsaa daayirekti maseenni xiqqeen mana seensisan abbaan hin fuxunanii beekte abbaan akka bakka nu barannee waan tokko irra geennee diinii fi duniyaadhaan illee mul'annee isaanillee mul'isuu barbaadanii kan isaanii guddaadha. Sababa san akkasitti nu seensisanii achi as seenan amma bara ijoolleen anaa gadiitiin erga warri ammii ta'anii as seenanii akkasumatti osoo barataa jiranii osuma wal barsiisaa jirru waan jennu anillee deemee kutaa kudhan geesse kudhan gahu barumsa addaanii kun garuu alhamdulillah namni addaan kutti naan jedhaa ture. Ulfaatu itti gaafatamummaa kun haadha abbaan isinirra hin jiranii itti gaafatamummaa ijoollee kana hunda simirru harkaa qabaa ture. Akkamitti itti gaafatamummaa kana gochuun ulfaatu. Ulfaanni wallaahi rabbiin na laaffise jechuun maal si fakkaate osoo yaada qabaattee maal jettee ijoollee guguddoo si olii fa'aa jiraattee atillee guddoo taatee taasitti aantillee guguddoo taatee walii keetiffannaa maal jiraatee deebi'ee dammoo nama siin qarqaarre jiraate ni ulfaata. Garuu ananatti hin ulfaanne wallaahi barumsa yoo jechaadha barumsaa fi qaraatii kiyyallee addaan kun sa'aatii maal naqa yoo akkan maalumaa kiyyaa turee barfachuu fa'aa barbaadeef mo'annaa jedhe malee naqu yoo waan tokko waan barbaachisu sagantaa itti goonee jechaadha ijoollee matanii wajjin akkasitti wal tajaajilaatiin turuun ni ulfaate akka yoo jiru wanti ni ulfaate namni ati marii waliin adeemsistu hin jiru ammoo fakkeenyaaf waan ta'amuu qabu waan hin ta'amne deebi'ee dammoo waan miidhaa sirra geessuu qabu waan miidhaa sirra hin geessine waan si barbaachisu waan si hin barbaachisne hin jiru ammoo namni akkasitti ati itti siitee akka haadhaaf abbaa keetisee bakka silaa haadhaaf abbaan itti siibuu qaban san namni ati itti dhiyeeffattu hin jiru bakka gaaddisni erga sirraa ka'e jecha haa ta'u garuu miidhamtullee parsantii guddaan garuu miidhamarra turre persantii xiqqaa haa ta'u san persantii xiqqaa san keessatti homaanatti ulfaanne alhamdulillahi rabbil alamin waan hundaa rabbi dalage waan ta'eef waan tokko natti ijoolleen baay'een haadhaaf abbaan jiraata tana rakkistutu jira ijoolleen keessan akkam turte ijoolleen keenya wallah alhamdulillahi rabbil alamin takkitti namni hagammaatti inni ammaachillee rabbi nu dhibsiisini qaraatii fi barumsa isaanii malee wallahi waan takka irraa hin qaban nyaatanii dhuganii wanta garuu mucaan xiqqaan sun baay'ee nu rakkisaa ture haadhaaf abbaa kiyya maali jedha itti dhagahanii baay'ee gaafataa ture baay'ee nu rakkisaa ture kuma tokkoon waan tokko binnee sossobnee maal jennee akkasii guddisnee wayita mana barumsaa ta'e achi darbine inni ofumaan bakka barumsaa qaraatii isaa bichaa qabatee akka haadhaaf abbaan hin jirre ijoolleen illee hin tuttuuxee ni beekte bakka yataamaa ittiin yataamaa wayti jedhu miira hedduu wallaahi hangaruu wayita yataamaa jedhan sirrimatti miira hedduu na dhaga'ama. Jechuun bakka hin jiraan akka bakka godoloo hin jiraan qaama miidhamtoota akkas namni illee akkas ilaalcha namni siif qabullee akkas mucaan sana sabarraa kan ka'e abbaan kee hin jiru abbaan kee du'ee haati kee hin jirtu haati kee duutee haati kee eebalu fa'aa jettiin bakka nu gaafata baay'ee nu dararaa ture homaa gochuu hin dandeenye akkanumaan qaaqanii godhumaan garas jiran fa'aa jedhaan maal bakka tokkoon osoo bakka inni akkasuma jedhee fa'aa qorashoo fa'aa bitee fa'aa itti kennaa waan birriyooti kenna akka qalbii daa'imaatiin illee akkas biran ta'u isaan barateetu maal jedhe akkasiin sun rakkisaa ture ijoolleen barataa waan turtee uummata akka iyyuu rakkin takka hin jiru mana keessa anjaa ganama qaraatii yoo deeman ka sa'aatii barumsa yeroo jarri waliin galan sa'aatii galgal hirribumaa sa'aatii wal arganiitiin wannaa jedhanii yookiin ammoo akka ijoollee hambaa hin jedhamu barumsa diddee qaraatii diddee barandaa dhaabattee wannaa jechuun hin qabu kan amala kana hin qabu hattan biyyi nu keessa jiraanudha biyyi matee naa firoottan keessa jiraannaa ganda keenya keessa jiraannaa addaa keenya keessa jirra garuu akka ijoolleen maatii godhuuf wallaahi namni hundi isaa hin dinqisiifata ijoollee ishee bullatiif maashaallah ijoollee sirrimatti gurra keessa mushuushaa guddisteera sandirqa yoo itti injiidha san hin qajeelchin erga jallate waa qajeelaa hin qajeelu abbaa kiyyatu waan badii waan fokkattuu waan akka waa balleessummaa jechuu kana irratti haadhaa fi abbaan kiyyallee tumanii nu guddisan agammaa kun otuma isaan tuman sun wallaahi kunoo suusii nutti taatee malala gaafatuma sayyaan dhufaa jira waaqa nullee jarma jira arginee sanirra dhufne sa'aatii xiqquma isii qaraatii urfatte yookiin dammoo tokko barumsarraa akka waan haftuufaa cicceemuu kajeelte yeroo isaatti jira shattee jarrilee shattee sabaa sodaatanii wal kabajanii dhabeeti boleessi ka'ana duratti jira mangafni hagara kiyyaa amma isin badhaamatti bakka amaluma abbaa kiyyaa qabate hin sodaatanii sirrima sodaatanii hin kabajanillee bakka inni jirutti amma erga fuudhee wannaa beekana malee bakka inni jirutti jecha qaraatii haftee timirtii haftee hin jiru qalbii hafuulleen hin jiru kanarrallee amma isatu caala wannaadhaan garuu ijoollee shamarranii wannaa jedha malee akka jarri bakka akka haadha abbaan isin deemine arganii akka nama hin qabnellee arganii akka jabaataniitiin bakka of jajjabeessan malee wannaa biraatii fi miti. Wanti adda wanti ani dhagahe maatii keessan irraa abbaan keessan yeroo manaa gadi waan yeroo kamuu odoo gosa malee isin jedhu dhagahee jira. Akkasuma jedhan yeroo amma dubartii taatee
ji'a fa'a maal akkas yeroo nama jedhu karaan deemnee karaa jechuun karaa dheeraa jechuun malee gabbaatee ol deebi'u osoo hin ta'in karaa dheeraa akka hin deemne maaliifi tasaa wanna mudatu hin beekne deebi'ee dammoo du'a malee hin bahinaa jedhanii sirriidha dhaamsi isaaniiti akkasuma jedhanii turanii akkasittillee namni yaadatee fayyadamuu baatu xiqqoo hin fayyadamaallee jira. Yeroo waan kana dhagahee ani haga har'aatitti jecha du'a malee malamtu akka wayita san dhagaheerra. Sirriidha. Fakkeenyaaf waan si mudatu hin beektu ati xaawwa san irraa kan ka'amu isaan balaa tasaa fa'aa si mudachuu danda'a yookiin du'uu dandeetta irraafuu dandeetta. Xaawwa kanarraa kan ka'e waddaattan malee manaan bahinaa jira. Balaa waan akka sheexaanaa maanii kanarraallee bilisa taatee qalbiin keellee faraagaan oolti waan ta'eef xaawwa san irraa kan ka'e akkasumas isaanillee akkasumatti itti fayyadamaa ture. Tun jechuuyyuu baatanii argaa ture. Guddisa ilmaanii kana keessatti wanti baay'ee na rakkisee ture jettee fayyadamaa ture. Wanti baay'ee na rakkisaa ture. Rakkisaatuma ture. Haa ta'u garuu gadi qabanneetumaan dabarsinee baay'ee ulfaata wallahi daa'imman guddisuun kunkaan nama akka nama guddisuun miti. Daa'ima takka guddisuun waa ba'ee hedduu si kafalchiisa. Sirrii ulfaataadha. Wanti haadhaaf abbaan baatteetiin hannaa jettu irrattuun argitaati. Amma argee jira wallahi sirrimatti ulfaataadha. Abbaa rabbi laaffisee malee garuu ulfaatu wallahi rabbiin fayyatamaa na bira jira jedhee kumaa na bira jira jedhe san nu bira dhaabatee sirrima ulfaataa garuu haa ta'u alhamdulillahi rabbil aalamiin kana jedhee ibsu wallahi ulfaataa garuu yeroo baay'ee namni mana keessan mana yaatamaati jedhee namni isinitti himsee waan jedhu dhageera. Mana yaatamaa jedhanii baay'ee hedduu nu raadessaa turan. Firoottan kennaa jira. Mana yaatamaa isin yoo seenanillee waa nyaachuun hin ta'u. Yoo nyaatanillee afalaniitiin hin deeman akka waan shaayibeetii yoo seenanii. Haadhaaf abbaan keenya akka yaatamaa jechuun osoo hin jiraanne yaatamaan tunillee wal keessa jira. Amma abbaan kiyya lafa qaba. Qallaba hin qabne, mana hin qabne, mana jireenyaa hin qabne. Osuma akka kana qabnu hin dhufanii salaamu alaikum wa alaikum salaam. Sanuu nama takka takka sodaataa seenan. Sodaataa akka waan mana wannaa wayii seenaa jiranii. Wa alaikum salaam. Seenaa hin seenu. Seenaa hin seenu. Maal biyya biraas hin dubbisnaa. Nama giddiin kadhanii seensisuu jiru. Akkasittuu seenanii keessummaa seente waan ta'etti ilaaltanii shaayii bunnaa yoo ta'ettu jiran. Maal ani haqa yaatamaa nyaatu namni haqa yaatamaa nyaatu nama ibidda nyaatu ni jira. Wallahi hatta anaa miti jecha xiqqittiin irra darba sun hin aara. Immaantu ija keessa yaa'u itti dhagahamu irraa jecha sirriitti nama dhagahamu. Ammoo haqa yaatamaa nyaachuun ta'uu dhabullee jechaadha. Akkaataa kanaa sun ta'ee hamilee ijoollee sanii eeguudhaaf yeroo dirqisiisnee nyaachisnee birrii nu kafalantu jira. Deemanii yookiin ammoo waan biraatiin bakka nu buusa. Namni haqa yaatamaa nyaati nama ibidda nyaati jedhaniitiin. Haqa yaatamaarraa fagachuun waanuma jiru waan jajjabeeffamaadhallee haqa yaatamaa akka itti nyaatan bakka nyaatan tullee jira. Jechi haqa yaatamaa dirqamaan karaa seeraan alatiin fi karaa shari'aan kan hin alatti nyaachuun garuu yaatamaa saniin bira dhaabatanii jajjabeessuun ganamaa galgala godhachuun ammoo dirqama. Haqni yaatamaa waan guddaadha. Hamilee isaanii eeguun iyyuu Rasuul sallallahu alaihi wasallam yaatamaa waan biraayyuu homa gochuu fi namni mataa isaa irraa haadhuun iyyuu waan guddaadha. Waan balbala jannataa keessatti jiru keessaa isa tokko waan akkanaa kanneen ammoo fuuldura baasanii yookiin yaatamaadha jedhanii ijoollee irraa fagaatu yookiin irraa dhiibsuu osoo hin ta'in bira dhaabatanii gargaaruun maal barbaadan jedhanii gaafachuun hamilee isaanii eeguun ammoo dirqama. Sirriidha. Amma mucayyeen takka hin jirti amma sadaffaatiin dhukkuba. Akka malee dhukkubaanii akka ijaa kana erga dhukkubuu jalqabee waggaa 5 akkas keessatti eegumaatiin darbanirraa jalqabee jechaadha. Isiidhaaf amma waan hin taane hin qabnu mana yaalaallee geessinaan waan jennee dadhabneennaan manumatti darasaa waamnee waan jejjennee wannaa jennaan. Taati sanitti ammoo mana keenya seenuu wannaa irraa jechaadha. Bakka yaataamaa wannaa qabatanii yaataamaa ni jedhama. Asfaltii osoo wannaa isaa hin beekne jecha hiika yaataamaa jedhamu yoo osoo hin beekne kamtu seenuu qabu, kamtu nyaachuu qabu, kamtu nyaachuu hin qabu osoo addaan hin baasin bakka wannama yaataamaa bichaa qabatanii mata duree yaataamaa bichaa qabatanii darasoonni amma masgida kennaan bira jiru jechaadha. Masgida bidaa kadhaa meeqaa waan nama guddaa akkas maali mucattiisa irratti sadaqaa warrumaa miyyannee qabeenyi kuniree akka isaan dhugatanii deeman nu isatti hafnee dura jira isaaniif sadaqaa haa ta'u jennee saawwasanii nuyyuu dhibee mucattii kanarraa ka'e jennee guyyaa hedduu akkasii irra deddeebi'aa turu. Akkasuma osoo irra deddeebi'aa turu akkasuma osuma ceeman gaafa nyaanni nurraa hafee jira walla dalannee jecha dhufuu didanii akkamitti haqa yaataamaa nyaattanii ka jedhu irratti hundaa'ee jechaadha. Bakka yaataamaa jechuu malee waa'ee yaataamaa san gadi fageenya namni hubateetiin wannaa jedheen jiru. Garuu yeroo
akkas jedhan san miira hedduun nutti dhagahama. Sirrimatti nutti dhagahaman. Bakka akka wannaati of ilaalla. Miira aarii keessa seentaati. Namni miira aarii keessa seenee ba'a. Gaddaatuma jiraata. Idmee keenya gammaddeen jiraattu. Gaddaatuma jiraata. Akkasitti waan akkanaa kunillee nu qunnamee jira. Hanqinni kun eessaa dhufee jettee yaaddaati? Yataamaadha jedhanii irraa dhiyeessu. Yataamaa itti dhihaatanii qarqaaruu qabamu yookiin hamilee isaa eeguu qabamu jedha shari'aan illee. Wanti kun hanqinni eessarraa dhufeeti? Ilaalchuma uummata keessa jiru osoo hin ta'in ilaalchuma abbaan fi qabu na fakkaata. Akka hubadhetti namni maal si fakkaata? Yataamaa jechuu malee yataamaa maal godhuufii qaba? Maal godhuufii hin qabne? Maal irraa fudhachuu qaba? Maal irraa fudhachuu hin qabne? Wanni jedhan wanni namni hubatee hin jiru jechuudha. Nam tokko yoo ta'e malee jechaadha. Baay'inaan garuu akkasi akka ani hubadhetti jechaadha. Ijoolleen teessan haadhaaf abbaan bira jiraachuu baattillee rabbiin gaditti guddisa keessanii haafizallee ni akkamitti iccitii waan kanaa iccitii waan kanaa mukarramaa jedhamti. Rabbiin malee keessattuu shamara anaa caaltee argamtees mukarramaa jedhamti. Shamara afraffaa kiyyaa irra xiqqoodhe isin yeroo abbaan dhukkubsatan san jala deemtee pooppoo maal kana akkas kenniti. Akka jala qabdee xiqqoodha sirrimarraa xiqqoodha. Du'aayii godhaniif akka malee du'aayii kana godhaniif bakka du'aayii akka waan du'aayii sun qeebaltee jedha. Akka mucattiin yeroo sanirraa wannaa jalqabdi amma kitaabota hedduu hifzii qura'aanaa qomaa qabdi. Soma akkasitti wannaa jettu hamileen dhufteef kutaa sagalitti hamilee yeroo dhuftuuf hindinne namnillee nama gaariidha. Fuudhanii gurguranii anuma gurguri. Cidha san cidha isii baay'ee bareedaa ture. Ijoollee shamarranii hiriyoottan isii ta waliin markaza qara'an ta hifzii qura'aanaa ta kitaaba waliin laallatan jarrummaan nu gargaartee so uumaa kennarraa maal si fakkaate rakkanni qabaanni namatti waa himu wannaa jechuu intinaami akka namni ollaan gahee maaliif firoottanii gahee maal jedhee maal jedhu san hin qabu uumama kennarraa jechaadha. Maatiin makeenatu akkas ijoollee sanatti bakka kadhachuu isii dhagahame turtii ji'a lama booda akkas nikaa hidhanii achi booda bakka dafaa nu kennaa jedhanii jennaanii majidduu kana keessatti akkamii isin kenna maal qaqqaa hin ka'eennaan lakkii kana bira taruu hin dandeenyu maal jennaan hayyee jenneetumaan fuunee akkamitti intala gurguruun waa fuudhatee jidduu haganaa keessatti xumurama maal jenne osumaa jennu duudhinaan bakka amaaraacii biraan qabu jedhee anummaan ka'ee guyyama sanirraa waan isii barbaachisu ijoollee isiilleen ijoollee mariisistee waan tokko hin jiran waan mana keessa dalagamuun intalaaf barbaachisure hedduudha. Akka intalli aga baatutti waa hedduu barbaachisaanii akka mana ofirraa geessanii gargaarteen wallaahi waan namni ji'a 5 akkas maal itti fudhatu nu ji'a takka keessatti osoo namni takka hin dhageen attin ardaan kennan dhageen ta'eessummaa maal kunneen illee hin dhageen waan takka yoo hin dhageen karaa irraa erga waan hundayyuu geessinee jenne kunoo wannaadhaaf dhufan mana seensaa gaawannaa fidanii dhufanii bakka nu xumurree irraa waan hundayyuu achi booda irraa guyyaa 20 akkas tafa cidhaaf akkasitti cidha san firraa haala bareedaa ta'een firraa geessinee komii akka malee nu ammas erga heerumte qura'aan isiin dhiisne kitaaba isiin dhiisne itti fufaatuma jirti. Rabbi ammallee dabalee haa kennuufi baay'ee qajeeltuu turte. Osoo hin heerumin durallee ijoolleellee jechuun an amma jidduu sanitti osoo isiin hin heerumin tamaaraa ture nama achuma aanaatiin takka jira agaarfaa jedhamti. Achi kolleejjii amma baradheettiin amma hawaasa tajaajilaa jiru kana barumsa achitti barataa ture. Jidduu san keessa amma isi jira hamma dhukkubaas hin jirtu illee hin jirti garuu baay'inaan mukarramaan mis hin jirtu tanatu ijoollee haftitanii wannaa godha. Agaan dhufeetiin lallaala ani dhufeerra lallaala waan qallaba maalii kanneen bakkuma takkatti wannaa jennee akka irraftii godhanii maal jedhanii akka barumsaa fi qaraatii jaraarraa wannaan jenne guddisneetumaan jechaadha qopheessinee fi akkasitti wannaa jedhaa turte. Isiidha mukarramaadha haafiza qabna takkollee mucaa xiqqaa san amma inshaallah yoo rabbiin laaffise hifziidhaaf erginee jirra haffazaa jira. Rabbi irratti gadi haa dhaabu hawwiin isaa guddaadha bakka abbaa kiyyaa kana bu'eetiin mul'achuu qaba ka jedhu xiqqeen marraayyuu akkas jedha rabbiin bakka haa buusu du'aayii godhaaf isinillee illee du'aayiin goonaaf amma qara'aa jira takkallee jirtiin dagadhee habidaa jedhamti isiillee niwuziirra jirti buusteerti lammaffaa irra deebi'aa jirti akkasitti maraawannaan jenne wayita wala buustuu amma lammaffaa irra deebi'aa jirti nama 3 arganne nun kitaaba qara'aa jirti yaada ima qabanna fakkaata akka irraa huwadhetti hifzii warroonni hafanillee jechaadha akkas karama sanirra jiran karama sanirra jiranii wallah karaa abbaan dhiisee fi deemee sanirra jiran rabbiin bakkaan haa gahuni inshaallah ilma abbaa caalu rabbiin haa taasisuuni akka shamara takkaatitti itti gaafatamummaa ammaatiin ilmaan guddisuu waliin shamara takka rakkoo akkamitti mudata addatti akka shamaraatitti
jechaadha. Haadhaaf abbaan irra hin jirre. Shamarri haadhaaf abbaan irra hin jirre dhiisisii haadhaaf abbaa qabdu isiin rakkattu jalqabumaa jechaadha. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam kanaaf dubartoota miidhina dubartoonni akka simbirrooti yoo hiitan duuti jedhama miire dubartii miidhina jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Dubartiin akka mataa ofiitittuu ofiifiyyuu matama ofiitittiyyuu isiin rakkattumaa maaliifi miidhamtuudha. Rakkattu jechuun miidhamtuu jechuu barbaadeeti. Noofoncha jechuun akkamitti akka ibsuun ulfaata wallaahi shamara taatee waa hedduu si qunnama shamara taatee jechaadha. Garuu ati wanna si qunnamu sanniin keessatti kuratiitti kennitee wanta san keessaa bahuudhaaf deebitee dammoo akkamii akka bahuu qabdu jechaadha. Homa fedhayyuu haa ta'u miidhaarree takkaa lamaa saniin qabu waa hedduudha. Homa waliin beeynu jechaadha. Ofitti amantummaa qabaachuudha. Ofitti amantummaa yoo qabaatte waan takka iyyuu hin taatu. Ofitti amantummaa qabaannaan rakkattee wanni hunduu yeroo isaa eeggateetiin waan taruu jira waan hin tarrillee hin jira. Kan ammoo waan taru san dabarsuudhaaf bakka wanna san tukuratiitti kennita. Waan hin tarre sanillee akkuma inni hin tarre sanitti akkasi. Ni jabina keetirraa jecha nuuf waa wayii atiin waan guddaa keessa dabartee jirta. Yeroo ammaa kana keessatti shamarran haadhaaf abbaa hin qabne miti haadhaaf abbaa qabaniyyuu akkamitti akka jiraataa jiran hin beekne. Keessattuu bakka hin taanetti argamne akka hin taanetti argamne kaayyoo osoo hin qabaatiin akkanumaan warroonni jiraatan baay'eetu jira. Ati ammoo haadhaaf abbaan osoo hin jiraatiin haadhaaf abbaan keessan osoo hin jiraatiin obboleeyyan ta'e tasii gad jiraniif kaayyoo isaanii akka beekanii guddatan diinii isaanii irratti guddistee akkuma wayita haadhaaf abbaan jiranii caalatti illee ta'uun hin mala akkasii guddistee jirta. Mee shamarraniif waa wahiidhaan jabina kee kana irraa. An amma akka mataa kiyyaatti waa hedduu keessa taree waa hedduu dabarsis garuu ittiin gaabu maaliifi amma fakkeenyaaf gara amma yeroo maatiitti sanii hedduu takka karaa kiyyaanis namni dhufee jira karaa maatiinis ka dhufan jiranii garuu keessummeessuu hin dandeenye maaliifi keessa kiyyatti kan jiru ijoollee tana waa godhuufillee baadhu haga xiqqoo jarree wannaa jiran jajjabaatanii dukkana keessaa dukkana gattee deemu jechuun ati amaanaa ofirra fuutee bilaasha jechaadha ka amma amaanamummaa tiyyaa jechaadha bakka hundallee ofirraa wannaa jechuu dadhabu. Haga tokko yaala ka jedhu garuu amma guguddatanii jiran ijoollee yeroo sanii jechaadha. Ammas garuu waan tokko waan naafuuf wanni sirreef kan akka mucaa amma qaraatiif ergeessiin jedhu kan amma inni xiqqaadha. Nama maatii addaan bahee akkas wannaa jedhamti ijoolleen shamarran guddatte amma kutaa 11 akkas babbaratte nama lama hafee akkasii. Nama lama heerumsiistee jirti. Nama lama heerumsiisee jira. Amma sadaffaa heerumsiisuuf karoorsaa jira. Dubartoonni akka kiyyaa yoo jiraatan hin dhabamaniinis kaayyoo keessanirraa bilaasha hin ta'ina haadhaaf abbaan nurraa darbe jettaniitiin hin gaddina. Hunduu imalaadha. Hunduu guyyaa keenya eegganna malee achuma deemna. Wanni an akka dhaamsaatti isinii dhaamuu barbaadu dubartoonni of jajjabeessaa of hin laaffisina bal'innaa fi dhiphina keessatti illee hin darba wanni hunduu wanni hin darbine hin jiru. Gadditeef ammaani akka mataa kiyyaatti gubbaa kanaan kolfee maal jedha malee miidhama guddaa qabaas hin gaddaallee yeroo hedduu gaddarra dhufeellee waan ta'eef hin gadda bakka garuu gadda san injifachuudhaaf waan hin taasifne hin jiru garuu na dhiisuu dida maaliif akka na dhiisuu didu naaf galuu hin dandeenye agarraatti garuu rabbii keetitti tawassilata yoo deebite rabbiilleen si gargaaraa obsa sii kenna. Anam yeroo sanitti waggaa 12 kana jidduu keessatti obsa hedduu dhabaa ture. Waa hedduu keessatti amma fakkeenyaaf barumsa kan amma osuma barataa jiru yaa'u namni yaadasii qajeeleetiin akkas mee midhattiin tun maal yaaddii barachuu feetimoo heerumuu feetimoo maal jechuu feetimoo ergumati guddattee iyyuu jecha namni si akkasitti akka haadhaaf abbaa keessanitti si dhiyaatee si wannaa jedhu hin jiru. Yooma ati ofii keetiyyuu waan akka fira keetiitti dhiyaatteetiin akkana itteen namni yaaduma kee fa'aa saansaa sirraa fuudhee fa'aa callisaa yookiin kama yaaduma keessanuu sin dhageeffanne osoo ati itti haasa'uu barbaaddu si dhageeffachuu fedhii hin qabne fa'aa jira namni wal keessa jira waan ta'eef. Amma hoyte san eessuma kiyya tokko jira rabbi isaanii haa araaramu erga maatiin keenya du'anii waggaa 6 akkas ga'anii bakka naannuma jidduu sanii du'an eessumni keenya sun jechaadha obboleessa ummaatii isaantu nutti hafe amma gaafa warri nurraa amrii ta'an waan tokko waan mana keessaa amma anaa tana sirri manna jabeessan obboleetti isaanii intalaan gafaa waan ta'eef sirri manna jabeessan akkamii bakka yeroo ani fuulli kiyya gaddee maal jedhutti na rifachiisan fa'aa bakka je maal jechuudha
naan jedhan na lolan maal jedhan yaada akkamii qabda maal jedhanii na dhiyaatanii fa'a yookiin ammoo karoora wayii fa'a naa kaayanii karooraan irra deemuu danda'u wanni akkanaa yoo si baase akkanan gootu ishii wanni akkanaa yoo akkana ta'e hoo akkam ta'a maali hattan gisee wayii osii fudhadhadhee wallaahi birrii dhabe lafa jala dhaqee amma akkana isuma akkana akkasii sa'aatii sanitti isaallee waa harkaan qaba yeroo midhaan badee wayiiti yeroo sun midhaan badee jira namni marti qaaxii dhaweeti san rooba balleesse yaadadha achi isumman baay'ee jira sanniillee dubbisanii maal jedhanii irraa fuudhanii naa kennanii deemii fudhadhu kanaaf jetteetiin barumsa kee wannaa hin jedhini boru tajaajiluu dandeettaa maali ayyee jedhee deemee Shaashamannee dhaqee si'oosii fudhadhee tasaakkaanii galee aaree eegasanii gubbaatti liibil horii jalqabee barumsa eegasii jidduudhaan dhiisee ammallee san piraaktisii kana yoo eegale hoo jedhee maaliif birri harkaan qabu kaan amma barachuudhaaf illee amma ati gabbaatee birri si barbaachisaa mire birri harkaan qabu ammaan sa'aatii sanitti namallee hin gaafadhan uumaa kiyyarra yoo namni ofii beekee naa godhe malee san takkitti asuma kiyya gaafadhan gaafachuullee hin jaaladhu yoo namni ofii beekee naa godhe hin fayyadama garuu hin gaafadhu rakkadhee dhiisee wannaa kiyyaa miti achi piraaktisii eegalee piraaktisii wayita godhu ji'a takka piraaktisii akkas godhee eegsanii na qaxaranii hojii wayii kama barumsuma baradhe kana asuma leenji'ee hojii seenee anaa dalagaa jiru eessoonni kiyya kun tasa na dhufan bakkaan dalaguun beekani ani hin sobeeniyyuu liibil fooriitti dhufee barataa maaliif ree liibisirii isaa si'oosii fudhadhu jedhan san injige sababa san ka'aare itti nimne filaasha hin gaddan jedhee dhiise wilii maalii kana barreeffachuu dhufan waliigaltee kana barreeffachuu dhufanii achiin na argan wallaahi hin gammadanii bakka akkuma waan ani wannaatti gahee barumsa kiyya fixee si'oosisallee naa tasaaqqee jechuun namni guddaan duraanii kun barumsallee waan hin baratiniif waan jedhiniif wanna biiroo namaa keessa dalaydee mootummaa keessa dalaydee maal jettee sanumatu isaan gammachiisan illee akkuma hojii guddaa bakka waan pireezidaantii ta'ee wayii kanatti gammadanii gammachuun isaanii tuni wallaahi imammaan akkana gannaqan isaan wayita gaafadhe si'oosidhaaf wannaa jedhee san dagadhee yoo isaan san yaadatanii nallee na yaadachiisanii akkasitti filii san baratanii akka akkanee jabaadhu akkanuma itti fuuf akkana jetteetiin hin dhiphatin maaliin jedhin achi as waggaa tokko booda du'an akkasanaan jedhanii maal jedhanii isaan nurraa fagoo jiranii illee anillee amman galuu 15 fa'aa ji'a fa'aa eegee gala gara alii jechaadha wal jala fa'aa tar yookiin an eeguuf fa'aa bulan fa'aa akkasitti soma jedhan nurraa darbanii isaanillee itti dabalamanii jechaadha rabbi rahmata isaanii haa godhu waan wannaatiif jedha akkasii namni haa ta'u dubartiin keessattuu ganii waan tokko yaada amma dubartiin baay'inaan maatii isii caalallee firoottan isii caalallee wanni isiin gorsarraa fudhatu hiriyaa isii nama ambaa fi nama mudannoon wayii mudatee miidhamee maal jedhee seenaa fi itti himee seenaa isaatti hima kanarraa amma karooratti hin deebitan dubartiin jecha akka ofirraa hubadhettan amma akkas anamma akkas jedheellee hin dhiisnee barumsa kiyya akkasumatti dalagee waan saamunaa maal ijoollee dhaallee ofii kiyyaafillee maal jechedha asuma akkasitti jiru carraan barumsaa wayii ammas dhufee jennaan jidduudhaan dhiisee wannaa seenee kutaa 11 fi 12 fudhadhee yoo isiin naa dhufte wannaan kiyya deemee achi baradhee deebi'uudha hin dhufne nafte dhiisee hojii kiyya ka awwala jalqabe sanitti deebi'ee amma isaan hojjechaa jira jechuun namni waggaa ganaa keessatti miti waggaa dheeraaf yoo jiraatu seenaa hedduu qaba bu'aa hedduu keessa tara kanneen keessatti immoo obsa barbaachisaa hunda keessattuu obsa barbaachisaa obsaa baay'ee qabaadhaa karoora keessan ka jalqabdan ka namatti himtanii jalqabdan yookiin immoo ka ofii keessanii ofii oofataa jirtan duuban deebisinaa jajjabaadhaa isin jedha shamarran akka mataa kiyyaatti. Wanta asirra kaasuu barbaadu tokko ammoo yeroo baay'ee namni neetaamaa jedhee qarqaarsa gochuu fi hin barbaadu garuu haalli qarqaarsa itti godhamu sun namoota keessatti hamilee isaanii tuquudhaan haa ta'u bakka garaagaraatti wanti akkasii hin mul'ata wanni sun ammoo hamilee ijoollee kanallee hin tuqa yeroo baay'ee wantaan arge keessa jechaadha wantoonni hamilee tuqan tokkoffaa ijoolleen tunniin haadhaaf abbaa isaanii dhabanii jiranii lammaffaa ammoo nama keessatti ijoolleen tunniin akkana jedhanii maqaan isaanii namoota baay'ee keessatti ka'ame namni qarqaaruu barbaadu baay'inaan jalaan dhaqeessu ta'ee qarqaaruu hin danda'a mana ofiititti isaan bira dhaqee jajjabeessuun haa ta'u waan gochuu fi barbaadu san gochuun haa ta'u akkasuma qarqaaruu hin danda'a nama keessatti maqaa jaraa dhahanii isaanuu akkana itaamaadhaan garjedhanii wanti haasa'amu kunniin ammoo hamilee jaraa tuquu danda'a jedhee yaada wanti akkanaa kunniin isin qunnamee jira yoo isin qunnamee ammoo akkamitti furmaata itti argamuu danda'a maal itti yaadda akka
akkamitti gargaaruu waan danda'aniin karaa isaa osoo hin ibsite. Amma namni baay'inaan amma gama teknooloojiin akkana babal'ate kanaayyuu miti osoo teknooloojiin hin babal'atin iyyuu jechaadha. Akka waan yataamaa yoo qarqaare gurra wayii qabu argite eebaluu ijoollee eebaluuti maali masgiida ta'e madrasa ta'e iddoo biraatti ta'e yookiin ammoo bakka namni itti wal gahe maal akka mana barumsaa maal ta'e yeroo akkasitti ijoollee keessaa waamaniitiin wannaa jedhan san itti dhagaamaan ijoolleen ta'e nama baay'inaan yaa wallaalummaa isiitiif ijoolleen dhiiraa lamaan xixiqqoo akkas yoo wannaa itti malee yeroo akkasitti amma fakkeenyaaf mana barumsaatti maal daftara maalii jedhaniitiin waaman taa'u xixiqqoo sanniin fuudha malee achii baateetiin hin tartu. Amma haalli ittiin nama qarqaaran silaa akkas osoo hin ta'in abbaan qarqaaruu barbaada garama keessaatiin maaliif firee qarqaarsi kun boriif na fayyada jedhee waan qarqaaruu jecha wanna gurra qabu kan osoo hin taane bakka waan qarqaaruu barbaadu san jarallee gaafatee tisiqeetiin jaruma abbaa waa godhuufii barbaada akka mataa kiyyaatti. Amma kutaa 10tti maaltu na mudate beektaa daftara qoodan san daftara maal jedhanii ijee ijoollee haadhaaf abbaan qabne ka abbaan qabne ka haadha hin qabne ka abbaa qabu akkas jedhanii qarqaaraa turan. Amma kilaasii keenya keessa sumaarra deemanii qarqaaraa jiranii ana bicha jira namni haadhaaf abbaan qabne kilaasii keenya keessa mee ijoollee haadhaaf abbaan qabne jedhanii nama afur moo nama shan akkas daayirektara maal jedhanii seenan daayirektarri na beekaayyoon an fiillafiitii malee hin taa'u beektaa fiillafiitii san ta'a ijoolleen tun asiriisiidha beekte akka malee na sodaatti turre waan na sodaatti namni haadhaaf abbaa hin qabne jedhanii bi'iirii fi wanna albaasee daayirektarri barreessuudhaaf ijoolleen marti si anuma laaltu yoo ana laalte anillee akkanuma laale ija badduudhaan of duuba ijoollee yoo akkasiin laale namta akkayyuu nan himne maaliif firii natti dhagahame qarqaarsa akkasitti nama keessan namaa godhansa illee hin feene hin barbaanne osuma barbaaduu keessi kiyya daftara san garuu qarqaarsa akkasitti nama keessatti barataa keessatti bakka akka waan gadi wanna akka ijoollee sanii gadi akkasii hubadhee hin jiru jedhanii akkasitti ba'an amma waan kutaa 10 na mudate keessa wanna yaadadhu keessaa nayyuu jechaadha. Amma ijoolleen keenya ajaa'iba rabbiiti akkasii koodiin akkuma kiyyaa kan ijoollee xiqqoo anjaa tadhiiraa santuu xiqqoo hin jirti hin fuuti rakkoon qabu wannaa miti hayxee baateetiin hin fuuti garuu ta shamarranii fi ijoolleen dhiiraa gurguddoon abadan hin fuutu nama keessatti yataamaa oodhaa kan maali ijoollee ebaluuti akkana kana kennine maalii taane masgiida guuran maal jedhan rooba kadhannaa ijoollee san bira maali hin fuudhan abbaan barbaade jechaadha yoo barbaadan manatti hin fidan yookiin dammoo bakka wannan sirrimatti osoo akka kiyyatti jechaadha ma fedhe yoo ta'e yataama kamiyyuu yataama bichaayyuu miti nama harka qalleeyyii kamiyyuu jechaadha yoo gargaaruu barbaadan karama keessaatiin wanni miidiyaa irra bahanii yookiin dammootu bakka uummanni itti wal qabametti yookiin bakka amantaatitti ta'e mana barumsaatitti ta'e achitti bahaniitiin wannaa jedhan sun eenyumayyuu yoo ta'e miira namaatu sirrimatti nama jeeqa itti dhagahama jechaadha bakka kana waan ta'eef osoo kiyya rabbiilleen tadhoo isaa san jaalata karama dhoo isaatiin abbaa waa godhuu fi barbaade waa godhu yoo wanni suni dirqama yookiin wanni hawaasni beekuu qabu ta'een alatti wanna xixiqqoo waan akka maal qarqaarsa maalii kanneen biyya keessaa maal kanneen barbaadu akka waan jedhe barbaadu gaafatanii godhanii akkas irraa afdalana fakkaata. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya haala bareedaa ta'een isiniif dhiyeessaa jirra. Sagantaa keenya irraa wantoota hedduu barattanii jirtan jennee yaadna. Amma immoo gara xumuraatti deemaa jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana turaa isiniin jedha. Yatiimotaa fi haala jireenya hawaasummaa keessatti akkasumas wantoonni ati dhumarratti kaastee hedduun haala qarqarsaan illee wal qabatee wantoota hedduu kaastee jirtu. Miidhaamsa haala qarqarsaa irratti illee ta'e haala jireenya hawaasummaa namni walitti seenaa hin jiru. Kana irratti dhaamsa ibsuudhaan kan itti fayyadamu. Dhaamsi miidhaamuu barbaadu akka na fakkaatetti jechaadha akka ofii kiyyaa hubadhetti dhaamsi kiyyaa ammaa yoo gara qarqarsaatiin ta'e wanta miira namaan tuqne ijoollee keessatti adaanii yataamaadha jedhee akka abbichi yookiin adaanii rakkataadha jedhee jechaadha akka wannaa gadi aantummaatitti of hin fudhannetti osoo qarqaaramee irra bareeda na fakkaata. Haala ijoollee amma fakkeenyaaf mana barumsaatitti ijoollee keessaa waamanii maal jedhanii osoo hin taane gaafatanii tuman nama hin jiraami nama itti aanu maal jedhu gaafatanii yookiin abbichuma sanii yoo yataama ta'uu isaa beeke yookiin ammoo harka qalleeyyii ta'uu isaa beeke itti siqeetiin gaafatee waan inni barbaadu san osoo godhee fi irra bareeda yookiin dammootu yoo waan akkas waan isa hawaasni illee dhagahu ta'e dammootu sanillee akkasuma
akkasumatti garuu baay'inaan wanti argaa jirru wanta miira namaatu akka ammaan reefsiif kaasee kutaa 10 maal sin jedhe sana akkasitti bifa saniin qarqaaruu osoo hin taane bifa bakka namni hin beekne isumaa fi rabbii qofti kan waliin beeku akkasitti osoo qarqaareen san irra gammadaadhaan illee rabbiin illee san jaalatu akkasi qarqaaramee jedhaan akka kiyyaatti akka dhaamsi kiyyaatti jecha. Haala jiru hawaasummaa keessatti wanni hedduun akkuma atoo kaasaa turte yeetiimarraa mana yeetiimaa hin seenu achi hin nyaannu warroonni jedhan baay'eetu jiran. Warroonni jedhan baay'eetu jiran maqaa yeetiimaa qabataniitiin warroonni akkasitti ofillee miidhanii namallee dhiphisantu jira. Yaa marallee ta'uu baatu hedduu jira. Walirraa nyaatanii dhuguun homaa rakkoo hin qabu. Maaliif ree zulmii miti giddiidhaan walirraa wanni walis seenanii yookiin dammoo giddiidhaan wanna san as kennii yookiin dammoo mana kana keessaa naa bahii yookiin uffata ta'e uffata san fidii maal wanni giddiin wanna jedhamu jiru amma osoo isa ta'e amma sirrii miti zulmiidha namni haqa yataamaa nyaate nama ibidda nyaate amma akkasitti karaa saniin bifa saniin osoo hin taane fakkeenyaaf nu akka mataa kennaatti jechaadha haa xiqqaattu haa guddattu warri keenya badhetti hin dhiifne duniyaa san ima jirti duniyaa san kunoo yeroo keessummaa maasis seentuu maal jettu yoo waliin nyaattee waliin dhugdee waliin bultee maal jettee seenanii maal jedhanii sirraa fayyadaman uma rakkoon qabu garuu haalli nu keessa turre namni keessa nu tursiise jechaadha namni haqa yataamaa nyaatee nama ibidda nyaatee mana iyyuu hin seeninaa mana jiraatuu hin dhaqinaa hin ta'uu deebi'ee dammuu irraa nyaatinaa hin dhuginaa akkasittuu akka nutti hin dhagahamne barbaade ka nyaate kafalee deema akka shaayii beetiidha nyaate yookiin ammoo waan biraa bakka buuseetiin akkasitti deema osoo nu dhogginu osoo nu wanna jennu jechaadha gaaffii natti agarraatitti mataa kee keessa jiru keessa ka yaada waliin jijjiirree ka walitti seenne ka nyaata walirraa nyaanne maqaayatummaa kana qabatanii eessatti irree iddoon itti namni nama gargaaru yookiin dammoo yaada walir jijjiiru yookiin walis seenii wal bira ba'u mee akkamitti akka rabbiin jedhetti akka uummanni jedhuu fi akka rabbiin jedhetti garagara amma waan ani narra gaheetiin jedhee waan argee dursa isiniif hime sanii wanni gaaffii natti ta'e akkamii ka jedhu namni yoo walitti seenne yoo yaada waliin jijjiirre yoo nyaatee walirraa hin dhuyne haala kamii wal jajjabeessaa garuu akkaan hubadhetti wal jajjabeessa jechuun uummata dhiifamallee naa godhaafi akkaan hubadhe jechaadha ka nama keessatti waasii godhe mee ijoollee yataamaa sanii baawwannaa godha maali jedha bakka sanuma na fakkaata akka wal jajjabeessu jechuun soo sanii miti wal jajjabeessu jechuun akka mataa kiyyaatti ijoollee yataamaa bira dhufanii nagaa gaafatanii kam jirtan mee maaliif jirtanii maal nyaattan mee maal dhugdanii wanni nyaatan jira wanni dhugan jira kamii iddoon bultii jira maaliin jira mee maaltu rakkoo maaltu bal'oo jedhanii sila wal gaggaafatan san na fakkaata akka mataa kiyyaatti jecha yeroo akka ilaalcha uummata irraa hubadhetti akkuma dursa hime san irraa dheessuudhaan ibsan san waan tokko sababanii irraa dheessuudhaan kan ibsan san. Hayyee sagantaa kana gara xumuraa fidaa jirra wanti narraa hafee jira jettee yaaddoo jiraati. Wanti narraa hafee jechuu barbaadu walumaa galatti yataamaa yoo haala amma asiin dura haasaa ture kana irratti akkuma itti fufetti ka jiraatu ta'e miira namaatu qaadeema miira namaas eegaa walis seenaa waliin yaada wal jijjiiraa wal jajjabeessaa walirraa nyaadhaa walirraa dhugaa bifa zulmii hin ta'iniin jecha zulmiin ala jechaadha zulmiin tun waa hedduu of keessa qabatti walumaa galatti bifa zulmii hin ta'iniin wantoota kanneen yoo adeemsisan irraa bareeda nu hinduu imaltuudha abbaan bor ilmaan kee irraa deemuu dandeetta ati saatii bor ilmaan kee dhiistee deemuu dandeetta ilmaan si dhiisee deemuu danda'a karaa itti rabbiin yataamaa nama godhu hin beekan waan ta'eef kanaafuu yataamaadha ilaalcha gad-aantummaa hin qabaatinaa fi innis akka ilaalchi gad-aantummaa qabaatu akka fingoon jajjabeessuu ni qabdanii nin jedha. Guddaa galatoonni ulfaadhu dhuma irratti namni galateeffatu barbaadu bu'aa bahii jireenya kana guutuu keessatti waan baay'eetu isin mudate nama isin qarqaarillee haa ta'u nama yaadaan isin bira dhaabate maallaqaan isin bira dhaabate kaatiin galatoonni jechuun barbaadu jira carraasiif kennee jiru. Namni ani galatoonni jechuun barbaadu alhamdulillahi rabbii kiyya rabboon nu bira dhaabate asiin nu gahee ammas isatu nu waliin jira alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha dursa itti aansuudhaan eessuma reefsii kaasisanii isaan deemaaf hin jirne rabbi rahmata isaanii haa godhu hundaafuu rabbi araaramu itti aansee dammoo adaadaan takka hin jirti yeroo hedduu na gorsiti akkanaa wanni akkanaa gaafa yaa rabbi anummaan maaluma jedhee gaafa fakkaa jechuun sitti dhagahamee maalumaaf dursa na uume fa'a gaafa jedhee jira maalumaaf hangafumayyuu ta'ee yaani na baa'ate wanni hedduu na baa'ate bakka wanni hundi gaafa faallaa si garagalu jira gaafa san dammoo yaa rabbii jedhee gaafa rabbii kiyyatti illee birmadhee namatti illee birmattu jira namoota itti birmattu san keessaa illee namatti dhiyaate akkana karoora fa'a nama sii kaayee namoonni jedhu jira siidhaan illee baay'ee naa galatanii jira isiinuu beekti akkasii waa hundaafuu alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin galatoofachuu barbaada. Guddaa galatoonni ulfaadhu kan duras baay'ee jawaattee as keettee jirta amma achis
kana caalaa jawaatti mul'atti kaayyoo kaleessaa abbaan keessan irra isin kahan san bakka hin geettanii daran mul'attanii kaayyoo san bakka hin geettanii akka walitti deebinu inshallah rabbi irraa abdii guddaa qaba. Ammaachis jawaadha isiniin jechuu barbaada. Jabinni kee akkuma itti fufeetti haa turu jechuu barbaada. Afirra kee kan asitti kabajdee asitti argamu keetiif guddaa galatoonni ulfaadhu isin jechuu barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya kan har'aa xumurree jirra. Sagantaa keenya har'aa irraa waan guddaa akka barattan abdii guddaa qaba. Seenaa kana irraa waan hedduu barannaa nu hunduu ilaalcha gadi aantummaa kan ilaalcha yatiimoota irraa fagaachuu kana osoo dhiifnee hir'isuuf yaallee yatiimoota akka rabbii fi rasuul sallallahu alaihi wasallam jedhanitti bira dhaabannee qarqaarree itti seennee waan isaan rakkatan gaafannee waan jedhu qaba. Seenaa har'aa kanarraa waan guddaa barattan jedhee yaada. Torban seenaa biraatiin nama biraatiin hanga walitti deebinutti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.